guddisuu fi kan nuufne dinagdeen kufee hakkan cabne. Ayyee kabajamtootaaf jaalatamtoota miseensota keenya martu bakka jirtanitti nageenyi keenya isin haa qaqqabu jecha ayyaana bara haaraa ayyaana masqalaa baga isiniin ga'e baga jala bultiidhaan isin ga'e baga hirree keenya akkuma jennu immoo irreechanis baga isin ga'e ayyaanni lamaanuu bakkuma tokkotti waan wal faana dhufuuf jala qophii waldaan keenya akka oromummaa isaatitti akka waldaa jaarmaalee ijaarama ummata oromoo ta'uu isaatitti jala qophii irreechatiifis itti socho'aa jira jechaadha. Kanaaf isinis baga gammaddan baga isiniin ga'e. Kanaafuu dhiyeessii adda addaa qalaa'insa gabaatiif akka hin saaxilamneef waldaan keenya yeroo ammaa kanatti miseensota isaa bakka jiran hundatti bira qaqqabuudhaan dhiyeessii adda addaa dhiyeessaaf jirra jechaadha. Kanaafuu isinis bakka buufanni keenya jiru martuu irratti dhaquudhaan akka fayyadamuu dandeessan gabaa gabayyeeffachuu akka dandeessan akka itti fayyadamuu dandeessan akkasumas fayyadama waldichaatis akka eeguu dandeessan akka wal bira dhaabbannuuf waamicha keenya gochuu dandeenyee jirra. Egaa amma kana erga jennee iddoo itti buufanni keenya argamu yeroo har'aa kanatti iddoo shunkurtaan itti argamu isiniif ibsina jechaadha. Tokkoffaan jammoo tokko laaftoo kutaa magaalaa laaftoodha. Jammoo tokko baazarii irratti hin argama akkasumas magaazana keenya fi iddoo suuqoleetti hin argama jechaadha. Jiddugala gabaa keenya jammoo Ullagab jiddugala gabaa jedhameetu yookaan jammoo jiddugala gabaa kutaa magaalaa jedhamee ayyaamamu keessatti dhaqxanii kallattiidhaan laabaajoodhaa gad madaala lamuutii gad laabaajoo fi kondominiyeemii walakkaadhaan karaa qallaa kallattiidhaan nama dabarsitu jirti. Ishii san qabattanii yoo fuulduratti deemtan hin argattu jechaadha. Gibbii san keessa seentan mooraa san keessatti wanni argattan tokkoffaa xaafii adda addaa hin argattu maqaa waldaatiin xaafii hin argattu burtukaana hin argattu dinnicha hin argattu shunkurtaa hin argattu. Isa kana qalaa gatii miseensotaaf ittiin dhiyaatu fi gatiin mitiif miseensaaf ittiin dhiyaatu tokkoo miti gargari. Bifa kanaan dhaqxanii achitti gabayyeeffachuu hin dandeessu jechaadha waan isin barbaachisu. Akkasumas warreen dhiyeenyatti achuma barsiisonni warri taatan hojjettoota mootummaa warri taatan mindaadhaan walakkaa isaa kaffalatanii walakkaa isaa immoo mindaadhaan kaffalachuu kan akka dandeessanitti haala isinii mijeessutti jirra. Kunis galtee cimaadha jechaadha. Kana wal qabachiisee geejjiba rakkoo geejjibaan qabu yeroo ammaa kanatti waldaani baga gammaddanii konkolaataa mataa keenyaa bitannee jirra. Waldaan bitatee jira. Ayisuuzuu qinijjitii tokko bitatee jira. Ifeesara tokko amma dabaluutti jira. Shifeerri konkolaachistoonni hin jiru. Bifa kanaatiin bakka jirtan hundatti buufata keenya hunda birattiyyuu oomishni keenya qaqqabaa jechaadha. Bakka miseensi jiru hundatti yeroo dhiyootti mandii irratti naannaa magaalaa Gimbii Wallagga keessattis iddoon daldalaatii fi iddoon buufataa manni kuusaa wajjiniin nuuf mijachaa jira. Achittis hin buuna wal agarraa jechaadha. Miseensonni karaa lixaa jirtan lixa Wallaggaa keessa warri jirtan hunduu wal agarra jechaadha. Irreecha barii kan naftaansee Orna Afrikaadhaan Orna Afrikaa biizines kolleejjiidhaan wal qabatee waldaan akkamitti itti makamuu danda'e gadi bu'ee jettanii warri gaafii qabaatanii jiraattan gadi buune waldaan gadi buune warroonni kolleejjiisan hundeessaniyyuu kooree miseensota waldaa keenyaati. Miseensota waldaa keenyaa akka ta'uu isaaniitti immoo waldaan ofitti fudhatee mul'ata tokkodha waan ta'eef barnoonni waldaa keessaa mul'ata waldaa kanaa tokko waan ta'eef ofitti qabatee haala mijataadhaan guyyaa gaafa 10 ji'a tokkoffaa 2014 bulchiisa magaalaa Amboo waajjira haqaati irratti mallattoo fi maqanaannesii walii dabarsuu itti makama goonee jirra jechaadha. Kanaaf isinis baga gammaddan bakka jirtan hundatti bakka waldaan caffee hojii gamtaa waldaan dargaggoota caffee hojii gamtaa walii gala buufata ijaarratu hundarratti buufata barnoota kolleejjiidha ni bana. Cooperative Society Association departmentii tokko godhee itti makata.
itti jabarata hin barsiisa ittiin baratamaa jechaadha. Naanna'ee qabxii afur irratti walii galleetti miseensota hundeessitoota Horn Afrikaa wajjin qabxii afur irratti walii gallee jirra jechaadha. Kanaaf qabxiin afran walii galle kun tokkoffaa sagalee caalmaa waldaati. Lammaffaa hooggansi kolleejjichaa kan waldaati. Sadaffaan sheeriin dabalataa gurguramuu barbaadan waldaan hoo bitachuu dadhabeen alatti gadi ba'ee hin gurguramu. Inni ijoon biraa hojjettoonni barsiisonni achi kolleejjii kana irratti barsiisan martusaa miseensa keessaa ta'a jechaadha. An baratanis baay'inaan miseensaaf parsantii 50 inni irraa jechaadha. Parsantii 50 miseensi kaffalata ani ittiin baratu. Parsantii 50 of danda'a. Kanaafuu waldaan kolleejjiin wal keessa akka jirru akka beektan barbaannaa jechaadha. Inni gama birootiin nigdina industirii ministeerarraa yeroo ammaa kanatti iddoon gamti sadarkaa magaalaa Finfinneetii fi akkasumas Oromiyaa irratti akkasumas immoo naannoo Amaaraa godina Kamiseetti akka bilisaan firiidamiidhaan hojjechuu akka dandeenyuuf eeyyamni nuuf laatamee itti deemaa jirra jechaadha. Gama biraatti gumruk ministeera galiitirraa akka bilisaan galchuu dandeenyuuf deeggarsi adda addaa nuu kennamee itti deemaa jirra jechaadha. Bifa kanaatiin itti deemna. Gama biraatiin ijaarsa manneen jireenyaa. Ijaarsa mana jireenyaa miseensa 10,700 bifa kanaan xalaan deeggarsaa barraa'ee raawwii irratti gadi nuuf deemamaa jira. Waaqayyo nu gargaare yeroo dhiyootti wajjin kan harkatti qabannu ta'a. Isinis akka amilee keessanii nu gargaartan kabajaan waamicha keenya dhiyeessina. Ijaarsa manneen jireenyaa dirqama hojiitti galuun murteessaadha jechaadha. Kanaaf haala danda'ama ta'een waldaan keenya immoo kutannoodhaan deema. Isinis kutannoodhaan akka deemtan waamicha isiniif dhiyeessina jechaadha. Iddoon itti oomishni keenya yeroo ammaa kanatti argamu ammas kanan isinitti himu. Jammoo tokko Beetel addabaabaayidhaa gadi buufata poostaa yookaan kutaa magaalaa fuuldura isaa irratti hin argama. Leemman kibba lixa shawaa aanaa Qarsaa Maallemaa magaalaa Leemman seensa buufata geejjibaa keessatti an argamu iddoo ijaarsa jiddugala gabaa keenya irratti calqabamee jira. Dhaqxanii achirraa bitachuu hin dandeessu. Magaalaa Amboo lixa shawaadhaa magaalaa Amboo buufata geejjibaa gamoo jalatti ni argama. Iddoo suuqiin keenya jirutti dhaqxanii buufata keenyarraa shunkurta bitachuu hin dandeessu jechaadha. Gatii madaalaa miseensaa fi miti miseensaaf gatii garaagarummaatiin gurguramu ta'uusaa hundarrattuu isin beeksisuu barbaannaa jechaadha. Guyyaa dhiyootti immoo waan jajjabaa waan injifannoo gurguddaa gamtaa baankii Oromiyaa wajjiniinis ta'uudhaan hojjechuudhaan waan gurguddaa kan isinitti agarsiisnu ta'a. Yeroo dhiyoo keessatti jabaannee yoo deemu akkuma bacacii gara gannaa keessaa karaa booqa gannaatti nu baasetti Waaqayyo immoo karoora keenyaaf kaayyoo keenya hunda bakkaan nu ga'a. Horaa bulaa galatooma liibanaa.